Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Abdii Rabbii. Mata dureen barnoota keenyaa kan guyyaa irraa akkamitti faayila keenya takka dookumentii keenya tokko protect goonee namoonni biroo hayyama keenyaan alatti akka fayyadamuu hin dandeenye godhuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffata jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu appilikeeshinii beekamaan Microsoft Word jedhamu daataa yookaan faayila keenya yeroo baay'ee edit godhuuf takkaa'uu irraa hubachuuf irratti fakkeenyaaf riisarchii garaagaraa barreessuuf kan nu fayyadu waan ta'eef isa kana irratti ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf faayilli keenya isa kana Microsoft Word kan jedhamu. Isa kana erga fudhannee booda introduction to database kan jedhamu right click goona ni bannaa jechuudha. Faayilli keenya banaa jira. Erga banee booda faayila keenya kana introduction to database takka calculate field total rows maal jaa isaan kanneen fakkeenyaaf dookumentii keenya kan fakkeenyaaf protect godhuu barbaada. Akka fakkeenyaaf namoonni biraa dhufanii daataa keenya takka faayila keenya kana cancel goone takka akka isaan edit godhanii wanta biraa ittiin daballe protect godhuu qabna jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf ribbon area kun maal jedhama? Ribbon area jedhama. Gubbarratti kan argamu bakki kun introduction to database kan jedhamu kun maqaa dookumentii keenyaati. Inni kun Word kan jedhu kun immoo maqaa appilikeeshina keenyaati jechuudha. Microsoft Word jennaan. Isaan jalatti argaman insert design page layout reference mailing review view kan jennu kun tab jedhaman. Tokkoon taabii kuniif keessaa maal qabaa? Group category qaba. Group category fakkeenyaaf home yoo seenu home taabii keessa clipboard, font, paragraph, styles and also editing kan jedhu kanaa jira jechuudha. Isaan kunniin maal jennaan? Group category jennaan. Isaan kanneen fayyadamnee daataa keenya barreessina jechuudha. Asirratti amma fakkeenyaaf main pointiin keenya kan nuti ilaaluu barbaanne akkamitti passwordii takkaa'u daataa keenya protect godhuu dandeenya. Asirratti file kan jedhu kun bataniin kun waa baay'eef keessaa qaba. Fakkeenyaaf info, save as, save, print kanneen of keessaa qaba jechuudha. As keessatti kan argamu ammas password protected document kan jedhu arganna jechuudha. Fakkeenyaaf file kan jedhu kanarra click goona. Erga click goonee booda maal arganna? Info, new, open, save as, print, share kunniin maal jennaani? Contentii keenya kan file batanii keessatti argamanii jechuudha. Kan nuti barbaadnu yeroo ammaa fakkeenyaaf protect document kan jedhu kana. Dookumentii keenya protect godhuudha. Asirra dhufnee maal goona? Click goona jechuudha. Asii kanarratti ergasii kan lammaffaa irratti argamu encrypt with password kan jedhu kanarra dhufu. Asirra click goone encrypt the content of this file with password kan jedhu kana fuunee maal goona? Itti galchina asirra password barreessina jechuudha. Ergasii maal jenna? Okay jennaan. Lammaffaa irratti password barreessina. Ammas passwordin keenya kan yeroo jalqaba barreessinuu fi kan amma re-enter password goonu kun wal fakkaachuu qaba. Yoo inni wal fakkaataa hin taane nurraa hin fudhatu waan ta'eef wal fakkaataa ta'uu qaba. Okay, kana booda maal jennaa? Okay jennaa jechuudha. Achi booda xiyyaa kana bira dhufnee back jennaan. Asirratti kan argamu fakkeenyaaf save as kan jedhu kanarra click goonee save jennaani. Ergasii maal goona? Garana dhufnee close batanii kanarra click goona. Cufuudhaaf deemnaa jechuudha faayila keenya. Inni cufnaa. Ergasii faayilli keenya cufamee jira. Amma fakkeenyaaf faayila keenya kana namni nun ta'in tokko takkaa'u namni nuti hin hayyaminiif dhufee kan banatu yoo ta'e introduction to database kan jedhu kana banuu barbaade right click godhee open yeroo jiru maal godhaa? Password gaafachuu qaba. Password gaafata jechuudha. Namni kun daataa keenya takka faayila keenya dookumentii garaagaraas haa ta'u
hayyama keenyaan alatti seenee banuu takkaa'u dubbisuus edit godhuus hin danda'u jechuudha. Hordoftoota keenya chaanaaliin Abdii Boruu waa baay'ee isin barsiisa. Koompitara fakkeenyaaf akkamitti akka fayyadamnu Microsoft Word irraa kaasee hanga Microsoft Access, PowerPoint, Excel fi waa baay'ee appilikeeshinoota jiran koompitara wajjin akkamitti akka wal barru baay'ee waan isin barsiisuuf chaanaala keenya subscribe, like, share, comment godhuu hin dagatinaa isin jenna. Barnoonni keenya kan irraantanaa asuma irratti raawwata. Barnoota keenya kan yeroo dhufuutiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa isin jenna. Galatooma.